What's up, everybody? May the peace of Almighty God up with you, and welcome to this channel to improve your speaking skill with Mr. Alex. Today, we're gonna see different types of idioms. Arantana jechamoota baay'ee barbaachisaa ta'e ilaaluu jechuudha. Haa jalqabnu inni jalqabaa inni biraaf. Inni biraaf jechuun baay'ee yookaan immoo hedduu kan jedhu bakka bu'a. Fakkeenyaaf saayiboota hedduudhaan qaba. I have a number of friends. I have a number of friends jettan. Inni lammaffaan immoo foreign tag. Foreign jechuun kan alaa, tag jechuun arraba. Foreign tag jechuun afaan biyya alaa. Afaan biyya alaa kan hin aanne baay'ee jaalladhu Ingiliffaa gaafettan my favorite foreign tongue is English. My favorite foreign tongue is English. Inni sadaffaan immoo foreign soil. Foreign soil jechuun biyya alaa. Biyyin ani baay'ee jaalladhu biyya alaa biyyin ani baay'ee jaalladhu Ameerikaa gaafettan my favorite foreign soil is America. My favorite foreign soil is America. You're gonna say yep. Inni arfaffaan immoo foreign to me. Foreign to me jechuun haaraa natti ta'e gaafettan foreign to me. Qorumsi haaraa natti ta'e. The exam is foreign to me. The exam is foreign to me. Stay with us.